fedhii fixachuu ishee yookaan ammoo fedhii fixachuu dubartootaa dhiironni akkamitti beekuu danda'an yookaan ammoo dubartoonni tokko tokko osomaa fedhii hin xumurati yookaan ammoo fedhiin isaanii hin raawwatin abbaa warraa isii sana gammachiisuuf jecha mallattoolee tokko tokko akka waan fedhiin ishee sun raawwateetitti agarsiisu malti. Garuu osoo kanan godhin dhugaan dhugatti isheen sun fedhii ishee sana raawwattee moo hin raawwanne jettee beekuudhaaf inni dhiiraa mallattoo beekuu qabu hedduutu jira jechuudha. Mallattoolee kanneen keessaa muraasan qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Egaa ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalaa Amiin Tube nageenya rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atuun jedha. Egaa akkuma beekamu chaanaalli kiyya guddichi chaanaalli namaa hedduu qabu jechuudha. Akkuma 20 ol qabu na jalaa cufamuu isaa namoonni beektan hin beektu kan beekne immoo asumaan chaanala haaraa amma banadhee kanan akka subscribe naa gootan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Egaa maarree barnoota chaanala dabre irratti barnootuma wal fakkaatu hedduu kan isinis na gaafattanii akkasuma barnoota walirraa argachaa turre chaanalli sun guutumaan guututti dhabuu danda'eetiin jira jechuudha. Kana akka share yoo isinitti ture like akkasuma share yoo naa gootan isin baay'ee galateeffadha jechuudha. Egaa amma kallattumaan gara qophii qabadhee dhufeetti isin dabarsaa hanga xumuraatti na wajjin turaan affeerraa kooti. Egaa mata dureen har'aa fedhii fixachuu dubartoonni akkamitti beekuu dandeenya dhugaan dhugatti jechuudha. Osoo isheen fedhii osoo fixatiin akka waan fixattee nutti fakkeessuu malti, garuu dhugaan dhugatti fixachuu ishee akkamitti beekuu dandeenya qabxiin jettu isee jalqabaa yoo ilaalle. Egaa akka qabxii jalqabaatitti wanti nu ilaallu qaamni saalaa dubartootaa jechuudha. Of gadhiisuu akkasuma sonturuu qaama dhiiraa qabuu gadhiisuu jechuudha. Kana jechuun immoo yeroo wal qunnamtii saalaa ishee sun xumura irra ga'e jechuudha. Qaama saalaa dhiiraa kana qabuudhaan gadhiisuudhaan qabaa gadhiisuu jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee qabuu gadhiisuudhaan yoo kan ta'u ta'e isheen tuni fedhii wal qunnamtii saalaa kana xumurachuuf xumura irra geessee jirti jennee beekuu ni dandeenya jechuudha. Kana garuu sababni isaatis gonkumaa ufiidhaan abbaa warraa ishee gammachiisuuf jechuudha. Abbaa warraa ishee yoo fedhii osoo hin geeffatin yookaan ammoo hin xumuratin abbaa warraa ishee sun akka gammaddu jecha gonkumaa akkana gochuu hin dandeessu jechuudha. Kuni gochaa uumamaan yeroo fedhii wal qunnamtii saalaa ishee raawwattuuf xumura irra geette sochiin gosa akkanaa kun sochii gocha rifuliphiitii walitti dhiyeenya qabaachuu mala jechuudha. Kana jechuun gocha fedhii iseetiin alatti hojjetamu jechuudha. Yeroo wal qunnamtii saalaa san raawwachuuf xumura irra geettutti qaamni saalaa ishee kan dhiiraan qabaa gadhiisaa yoo kan deemu tahee wal qunnamtii saalaa kana akka isheen raawwachuuf xumura irra geette warri dhiirotaa beekuu hin danda'anii jechuudha. Egaa akka qabxii lammaffaatitti wanti nuti ilaallu gammachuun fuula ishee irratti yoo ilaaltu gammachuun ishee irraa mul'achuu fi akkasuma qaanfachuu ishee jechuudha. Kana jechuun yeroo si ilaaltu ija jabaattee si ilaaluu dadhabuu akkasuma qaanfachuu akkuma qaanfattee jirtu garuu gammachuun ishee irratti fuula ishee irraa sitti calanqisiisuun sun fedhii wal qunnamtii saalaa xumura irra gahuu isheetii fi akkasuma raawwachuu ishee wanta ittiin beektu keessaa qabxii itti aantu ta'uu danda'a jechuudha. Egaa akka qabxii itti aantutti wanti nuti ilaallu immoo dabree kan mul'atudha. Dubartoota tokko tokko irratti kan mul'atu jechuudha. Sanuu dubartoonni inni irratti mul'atu dubartoota naannoo qaamni saalaa ishee dadhabaa ta'e irratti kan mul'atu jechuudha. Akka qorannoon kun ibsutti egaa isheen tuni yeroo wal qunnamtii saalaa sana raawwachuuf kaatetti yookaan ammoo yeroo xumura irra jirtutti wanti dhiironni ittiin beekuu dandeenyu egaa of wallaaluu ishee jechuudha. Of wallaaluu akka waan nama rafii ta'uu jechuudha. Osomaa dhageettu osomaa beektu
akka waan nama rafee ta'u akkasuma dadhabuu uf wallaaluu waan akkasii gisiin agarsiifti taanaan fedhii sana raawwachuuf xumurarra geettee jirti jechuudha. Yeroo kanatti namni dhiiraa yoo wajjin walqunnamtii raawwachaa jiru kuni yookaan daddaffiidhaan wajjin kan raawwatu tahee waan daqiiqaa tokkoon caallee gaditti fedhii ishee xumuruu akka dandeettu mallattoo ittiin beekuu dandeenyu keessaa tokko uf wallaaluu yookaan ammoo akka waan raftee fakkeessuu ishee ta'uu. Inni itti aanu immoo hollachuu qaamota maashaalee ishee jechuudha. Keessattuu mul'ii gadi yookaan ammoo handhuuraa gadi hollachuun qaama ishee kun akka walqunnamtii saalaa xumurarra geettee wanta dhiironni ittiin beeku keessaa isaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Garuu asitti wanti beekuu dandeenyu hollachuu abbaa warraa ishee sana gammachiisuuf hollachuu dandeettii jechuudha. Garuu bakka kanatti wanti uumamu wanti biraa dhangala'aan ishee irraa dhangala'u sun gonkuma fedhii isheetiin malee dhangalaasuu hin dandeessu jechuudha. Kana jechuun fedhii xumurattu malee dhangala'uu hin danda'u jechuu barbaadeeti. So abbaa warraa ishee gammachiisuuf jecha tariitii osoo fedhii hin raawwatinis qaamuu fi hollachiisuu dandeessi. Garuu dhangalaasuuf gonkuma waan hin danda'amne jechuudha. Dhangalaas jechuun immoo fedhii ishee akka xumurattee fi xumurarra jirtu wanti nuti hin beeknu keessaa tokko hollachuu qaamota keessattuu handhuura isheetii gadi hanga quba miilaatitti irra deddeebiidhaan hollata taanaan akkasuma dhangala'aan irraa dhangala taanaan kuni gaaffii hin qabu jechuudha ka dhangala'a. So inni kun mallattoo isaa ittiin nuti beeknu keessaa isa tokko ta'u. Egaa inni itti aanu immoo hargansuu fi rukuttaan onnee ishee daran dabalu jechuudha. Kana jechuun immoo yeroo jalqabaa yeroo wajjin hariiroo yookaan ammoo haasaa adda addaa wajjin eegalanii gara dhungootti waliin seenanirraa yookaan wajjin tapha adda addaa dhungoo keessa kan turan tahee yeroo walqunnamtiin saalaa kun ishee irraa dhangala'uudhaaf gara xumuraatti kan deemu tahee hargansuun ishees dabaluu akkuma san yookaan dhungachuu sadarkaa dhiira dhungachuu yookaan ammoo abbaa warraa dhungachuu ishee san hin dandeenyera sadarkaa itti geettutti jechuudha. Maaliif hargansuu sana yeroo san funyaan qofaan hargansuu sana hargantee geeffachuu hafuurri hin gahuuf jechuudha. Hanga afaaniinis harganuun jechuudha. Afaanii funyaanii wal faana harganuutitti onneen ishee daran dhahannaan onnee ishee dabaluu irraan kan ka'e jechuudha. Funyaan qofa hafuura ishee baafachiisuu fi seensifachiisuu hin dandeenyetti inumaa yeroo san si dhungachuu kan hin dandeenye ta'uu akkuma san dhiironni yeroo sanatti yeroo wanti akkanaa kun itti dhagahame jechuudha. Sadarkaa ati ishee wajjin wal dhungattu yookaan ammoo hariiroo san keessa jirtu sanitti sirraa afaan ishee kan wal dhungattanii yookaan sirraa fageeffattee kan hargansuu akkasii argisiistu yoo ta'e dhahannaan onnee isheetis akkasuma onneen kan keetiif kan ishee wal bira jira yoo ta'e sitti dhagahamuu waan danda'a. Akkasuma hollachuu qaamaa jiraachuu danda'a. Wanni ittiin beektu tokko hargansuu fi rukuttaan onnee ishee dabaluu kanaanis fedhiin ishee raawwachaa jiraachuu fi akkasuma sakandii muraasa keessatti kan yoo walqunnamtii saalaa san atitti qafuuftu ta'e kan isheenis walqunnamtii saalaa ishee san sakandii 20 gaditti kan isheen xumurtu ta'uu isaa wanta ittiin beekuu dandeenyu keessaa tokko ta'a jechuudha. Inni biraan immoo gogaan qaama ishee diimachuu. Gogaan qaama ishee diimachuu jechuudha. Tariitii isheenus diimtuu yoo kan taatu tahee diiminni yeroo ishee walqunnamtii saalaa irraa bahaa jiru sun morma ishee fuula ishee irratti adda ishee kan irratti diiminni jiru sun diimina gosa addaa. Fakkeenyaaf diimina akka waan nama rukutamee jechuudha. Diimina akka waan nama rukutamee namni diimaan tokko yoo kan rukutamu tahee diiminni isaa uumamaa fi diiminni isa rukutamee sun garaagarummaa qabaa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa diimina isa jalqabaan qabdu irraa faallaa ta'e diimachuu fuularraa akkasuma morma ishee irraa laphee uumama ishee irraa diddiiminni akkanaa kunniin yookaan irratti mul'atu ta'ee isheen tun walqunnamtii saalaa xumurarra gahuu fi akkasuma dhiirri yoo wajjin walqunnamtii saalaa san itti fufee kan isheen raawwattu ta'uu shakkii keessaa nama hin galchu jechuudha. Egaa akka qabxii xumuraatitti wanti
qaamni saalaa ishee guutumatti jijjiiramu. Kana jechuun sochiilee yookaan ammoo turtii duraan qabachaa dhufe san jalqaba yeroo walqunnamtii saalaatti seentu qaamni ishee sun hanga isee qaqqabdee qaamni ishee sun jiidhee lallaafiniitti erga sirraa ka'ee hanga xumura walqunnamtii saalaatti turtiin inni qabaataa dhufe sun guutumaan guututti jijjiiramu jechuudha. Maal garamitti jijjiirama? Takka qaamni saalaa sun qaama saalaa dhiiraa sirriitti ofitti qabachuudha. Yookaan immoo qaama saalaa dhiiraa gonkuma ofitti hin qabu gadi dhiisa jechuudha ofirraa. Kana lamaan keessaa yookaan immoo qabxiin biraas qabaa gadhiisaa akka jalqabsi jedhe sana ofitti qabachuu yookaan gadhiisuu tana ta'uu danda'a. Gara qabxii tokkootti maqee kan jiru yoo ta'e qaama saalaa ishee kanaan adda baafachuu dandeessaa jechuudha. Yeroo isiin sadarkaa akkanaa kanarra geessetti dhiironni walqunnamtii saalaa sana akka xumura itti godhamuuf yookaan ammoo akka xumura godhatuuf sochii isaa kan itti fufu yoo ta'e sakandii muraasa keessatti fedhii ishee sana raawwachuu danda'a jechuudha. Kan ammoo dirqama jechuudha. Warri dhiirotaa hordoffii akkanaa kana hordofee haadha warraa ofii osoo isiin isa gammachiisuuf jecha gochaalee adda addaa gootee wajji jiraataa artillee kan ta'u ta'ee gochaalee akkanaa kanneen ofii sammuu isaatiitti hin beeka yoo ta'e baratee dhageeffatee akkasuma dubbisee hin beeka yoo ta'e isis wanti isa daangessu hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanta dhageenyee fi akkasuma wanta barannee akkasuma wanta nama wajjin haasaa goonee wanta duraan hin beeknirra barnoota akka fudhannee itti fayyadamnu isiniin jechuun barbaada. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalaa Amintoob hanga qophii biraa qabannee walitti deebinutti inni har'aa asitti goolabama jechuudha. Chaanaala kana share like gootan yoo isinitti tole qofa like akka gootan akkasuma share akka gootan yoo isinitti hin tolin immoo dhiisus mirga qabdan isiniin jedha. Egaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti fayyaam naga keessa naa jiraadha. Baay'een isin kabaja.